sinjaan. Dhiiruma qofa isaabbatan. Qalloo bareentoo, bannaa bareentoo, murawwaa bareentoo, karrayyuu bareentoo gara dhalee sinjaan. Dhiiruma qofa isaabamu malee dubartiin inni isaabamtu jechuudha. Dubartiin tummaa galmee seenaa keessaa dhabamti. Siidaan dubartii Oromoo tokko maaliif Finfinnee keessaa dhabamu? Ati qoy gaafii gaafadha. Eega akka saate dubartiin jilbani guutti. Galatoom gaafii bareedina gaafata. Hafarsaa anilleen wanni si gaafachuu barbaadu. Ati abbaan kee meeqa dhale? Abbaan kee abbaan kiyya dhiiraa fi dhaga'i dhagaan herreeganiif dhiira meeqa qabdanii herreega yoo si gaafatan yoo beekte. Wallahi namnummaan dhiira meeqa qabda jee nama gaafata tokko iyyuu hin jiru. Abbaan kee meeqa dhale? Ana abbaan dhiira 5 fi dubartii takka dhale jaa. Dhalaa wanni hin herreeganneef dhaga'i. Namni biyyoo fi diinii fi diinagdee fi biyyoo fi biyyee dhaalu dhiira. Baradhu. Ati yoo abbaan ta'u. Afarsaa yoo ni fakkas ta'e amma fakkeenyaaf abbaan afarsoo amma fakkeenyaaf beeksisabiin abbaa keetti yoo nama 5 ta'e nama 5 ija ta'us nama 6 dhiiraa fi dhalaan walumaa galatti hisaabamaa jechuudha. Garuu akka ati beektutti dhalaan biyya qabdi. Dhalaan biyya qabdi. Ni qabdi qabaachuu qabdi. Maali? Kawachu kau punya masa TV nari kau tu. Afarsaa fakkeenyaaf koi afarsaa sitti hima amma fakkeenyaaf gaafaanii fi rasuula sallallahu alaihi wasallam Aishaa jaafa akkasuma warra sanii galmee seenirra jiran jechuudha. Dubartiin dhageeffatu yoo bakka kanaan dhufte waa si gaafadhaa malee gaafii takka warra mannaa deebista. Erga asiin dhufte dhalaan akka feete karaatu sheeka hin taati. Galatoom dhalaan sheeka ta'uu amma bar laal as keessatti afarsaa wayi amantichi jedhee bar wayi sheeka keessa jiru bar amantichi yoo sheekaan ta'e si dura buute ati balaa akka mul'i salaata afarsaa ati mata balaa akka mul'i salaata yoo ni fi si dura achi buutee imaama taate. Osman jala jirta Inshallah. Okay, salatu dabbar laaltaa jechuudha. Akkasii ana ma bar bakka sheekumaatti bakka amantaa keessa seenaan jiru bar. Biyyallee yoo itti kennan dhaga'i maamne biyyallee yoo itti kennan ati bareedaa biyya faranjiitii dhufe yoo taate biyya sitti warqa qaba biyya keessiitti yoo jedhanii wanni akkas godhanii maali beektaa? Ati bareedaa biyya faranjiitii dhufe lammiisanii miti. Hin bareedaa bakka intaloon sun biyya qabdi biyya sana waliin akka isiin sitti heerumtu beektaa? Galatoom laala hafarsoo anammoo wanni jechuu barbaadu takkaffaa seenaan Oromoon galmeeffattee deemtu guutuun never ever dogoggora. Seenaa dogoggoraa sanaa qanii if duuba deebi'anii qabsoon xiyya barasii miti itti fufaa. If duuba deebi'anii dubartii Oromoo galmee seenurra kaa'uu qaban. Oromoo wallahi nasi. Qabsoon ta'e Allahu Akbar qabsoon ta'e Oromoo jijjiiruufi. Oromoo matanaa hojjechiisuu barbaade laala na dhageeffadhu hafarsaa. Hafarsaa bar qabsoo kiyya dhageeffadhu bar qawwee dhadheegaa seenuu qabsoo dhageeffadhu hafarsaa qabsoo kiyya. Hanggaa siidaan dubartii Oromoo Finfinnee irra gad dhaabbatutti wallahi lazii hanga dubartii Oromoo galmee seenurra hortutti. Dhagaye Oromoo jijjiiruufi mootummaa tokko ka Itoophiyaa irra koreeyyuu buusuu dadhabdanii yaa jirtanii nama maraan. Kana barrakkinni kana jechuun mootummaa Itoophiyaa buusuuf miti kaayyoon kiyya mootummaa Itoophiyaa yoo buusuu barbaadde dhiirri Oromoo hadeemee dubartii ajjeessu kun dubartii ajjeessuu dhiisee mootummaa kana dha'ee irraa ofisee aangoo qabachuun hin beeka. Angaruu hanga alaabaan dubartoota Oromoo Finfinnee irra gad dhaabbattu qabsoo kiyyatti fufa. Dhagaye nama gaafii si gaafadhe gaafii gabaabduu. Yoo akkas taate karaa gabaabaan si erga yoo akkas taate dubartii yoo karaate ishee kanuu ta'uu qabdii jedhii qabsoo godhi. An sheekummaa fi kana waa'ee amantaa keessa seenuun barbaadu. Waa'ee amantaa osoo hin ta'in dubartiin tokkoma amma laal bakka isiin quraana buuftee hadiisa anaa ol amma shamarri naa ol hadiisa beektu jira. Dhagaye shamarri tanaa ol hadiisa beektu jira garuu na salaachisuu hin dandeettu anumaan beeyne gara dudurachi bahee quluu Allahu ahad Allahu samadu lam yalid wa lam yulad jedhee salaachisa jechuudha. Isii hadiisa miqoomaa qabdu. Digalee yoo bagana gaafatu. Laala hafarsaa qabsoo kiyya dhageeffadhu hafarsaa qabsoo kiyyaa sitti hima dhageeffadhu takkaffaa qabsoo kiyya dubartiin Oromoon jechuudha seenaan Oromoo kabarraa'u ture laadna dhageeffadhu gaafsaan dogoggoraan barraa'e seenaan Oromoo guutuun seenaan Oromtichi ilmaan lama dhalee jaaniit barreessa boorantichi kudha tokko bareedu shatalee jaan sunis dogoggora seenaan Oromoo sun guutuun haqamtee dubartiin itti dabalamtee barreeffamu qabdi tokkos dubartiin Oromoo seenaa kana galmee seenarra horuu qabdi lammaffaa siidaan dubartii Oromoo dubartii Oromoo keessa waan akka si gaafadhu dubartii Oromoo keessa namni akka warqituutti seenaa guddaa dalagee hin jira hagamma hin jiru galatoom siidaan isiituun dhaabane bartuu jira hedduu jira dubartoonni Oromoo tokko lamaa miti ati dubartiin Oromoo takka namoota tokkoo fi lama qofaa du'e Oromummaaf jecha Oromummaa miti kana gammaanu sagalee isii dhagayaarru warqituu sanyii warqituu gootitti jedhanii dubbatan
Warqituudha isii kun dhaabne. Afarsaa galatoome. Okay, asirra waa tokko si gaafadha. Afarsaa harma muraa aanoolee jenneetti ittiin dhaadan artistoonni Oromoo ittiin wallisan. Harmi sun kan murame dubartii Oromooti immoo dhiirarraa hudduu murame. Harma dubartii muramee miree dubartiin lafee Harma dubartiitii miti sitti fakkeessan malee kun turroo jalaa ka harma fakkaatu santu murame burii lama. Kunoo dhageeffadhaa seenaa keessatti akka isin dabsaa jechuudha. Kunoo laala amma wal afaan garagallee. Sinigalee seenaa dubartii Oromoo kana dabsaa jechuudha. Afarsaa harma dubartiiti kan murame. Dubartii harmi irraa murame san nama shan maqaan haala kaa'e. Nama shan. Guddoo biraatiimi nama shan qofa. Jirtu galmee seenarra hin barreessitu Oromoon. Gootni Oromoo, doktorri Oromoo, hayyuun Oromoo hin barreessu jechuudha. Nama shan galmee seenarra naafiti dubartii harmi irraa murame san. Akkasuma dubartii calaqqala Harmi irraa murame miti dhaga'i. Ati ta harmi irraa murame san maqaanuun beekamuumi harma murame jecha dhageette malee maqaanuun jiru. Tokkoof tama maqaan jiru tana ila tama maqaan jiru warqituu ta'edhan tanayyuu meesiidhaan isii eessara. Kanaafuu rakkinnis dubartii Oromootiif siidaan dhaabdi Oromoon dhiirri Oromoo indee bara afarsaa dhageeffadhu silaanii dhaga'i wanni siidaan dhaabneef asii himu akkuma yeroo masjiida yoo quraana qaraate achi baatee hudduu bal'aaltee salaata cabsitu sanii siidaa bira yoo dhayxellee waa'ee seenaa sanii Sida jala yoo dhayte amma in kaafatta jechuudha. Sida jala yoo dhayte ati silaa waa'ee seenaa isii baruu qabdaami siidaa sanirra ati ammoo kaafattee deebite isaan waa dubbiftu. hin ta'u kunis amma wanti biraati. Koppii miti ko. Amma dhageeffadhu walii galla laala afarsaa amma dhageeffadhu wanni irra walii gallu amma takkaffaa atis anis guyyoonis namni hundinuu dubartii harma muraan olitti lafasii lafeessi aadaasii amantaasii duudhasii oromummaasitiif harmi cite sanii nam shanii nam takkan jiru galmee seenarra wallahi hin jiru jechuudha. Siidaan dubartoota sanii barraahee maqaan galmeeffamee akka siidaaniif jaallata isaa guyyoo jeessu. Gaafatamon hun gaafatu gaafii kan kee guyyoo kakachiisi laale moo laalle maa inni yoo gaazexeessa ta'e laaluun binjala nama gaazexeessa kana waasitti maddee bira reejjefattee agarsiisa. Ana mana kakachiisuuf miti bara afarsaa. Gaafadhu ita kana tokkicha gaafadhu dhaabi kanas gaazexoonni illee yoo laalte hin dhaabna jechuudha waa'ee kana yoo inni laaliin hin dhaabnanu yoo inni laale gaazexeessa nu laala artiin laallanu artistii nama deengadda akka artistiitti eenyu gurbaamma faarfataa ta'e san kazaaraa entertaayimentii ilaale san artisticha hin laalti jechuudha. Oi, bara jantan nanggal duro malal Allahu Akbar. Malal turun tanduro koi. Amma laala waan tokko jira afarsaa laala obsaa keenya wanni itti naa hubachuu qabdu obsaa dubartiin Oromoo fi Oromummaaf lafeesiitiif du'aa turte moo du'aan turre obsaa? Du'aa turte. Okay, obsaa asirra wanti ammas wanni si gaafadhu gaafii aanu dubartiin harma muraan olee jaamee dhaadatamaan harma muraan oleeti wanni san harmi kan raacite dubartii Oromooti dhiira raacidhaan hin cinne dubartii dharraayi harmi muramee jechuudha dubartiin harmi arsiisi komaandotti harmi raacite suni Oromummaaf lafeesi eenyummaasi aadaasi safuusi duudhasiitiif cite mililik dura dhaabbattee wareegamu turte dubartiin Oromoo sun. Sigalee garuu dubartoota achi du'uu ture sanii maaliif namni shan galmee seenarraa dhabame tokko namni shan illee ta'u galmee seenarraa maa dhabame tokko lammaffaa dubartoota saniif siidaan dhaabbatee maqaaleen isaanii irra barraahee akkaaniif lammiin dhaloonni xixiqqaan qubeen jenereeshin warri amma lafaa ka'u kuni akka deemanii siidaa sanirraa dubartoota san sigalee goota ta'uu hubatan maaliif siidaan isaanii hin dhaabbatin sadaffaa dubartoota Oromoo kan Oromummaaf du'uu ture kutaa hunda keessatti Wallagga mormicitu ture Harargetti kas jimmatti kas kutaa hunda citu ture maaliif siidaan nama lamalleen ta'u Finfinnee keessa gadi hin dhaabbatin maaliif siidaan dhiirotaa qoftiin dhaabbata maaf dhiironni qoftiin galmee seenarra ta'a maaliif dubartiin galmee seenaa hin korini gaafiin kiyya kana waan jettu jee obsaa Oromoo wanni bilisummaa kute kanaa jeetiin amanan. Akka ilaalchi kiyya gabaabatti Koppilinkiin haa godhaa pilis shamarree Oromoo koppilinkii adara. akka ilaalchi kiyya gabaabatti dubartiin Oromoo wareegamteerti dhukaastee jirti qabsooftee jirti gaara bultee jirti hunda gootee jirti waan dhirri godhu godhee jirti. Dhalchuu dadhabde malee yoo dhalchuu dadhabde malee waan godhamu gootee jirti. Garuu Oromoon hayyuudha. Oromoon beeka dhagataan bula sirnaan bula seenaa qaba safuu qaba aadaa qaba. Jilba waan jedhamutu jira. Heera aadaa Oromticha keessatti kaayate san yoo fakkeenyaaf kalee Oromoon gartee Oromoo ilmaan dhale san Boranaaf Bareentoo dhale san seera mataa isaa keessatti kaawatee
seerri maal qaba heerri maal qaba seera osoo hin taane seerri kan mootummaati heera jedhama na ufulja heerri maal qaba ni kaaya jalqaba heera kaayame san keessatti Mame. Zabadi sigarsiisuu zabadi ati ittiin nu arrabsitu. on kabar dubbata haaraati maali sila Kunillee zabadiidha. Labana. Kun ammoo guruuni. Sigalee maammeen eessarame. Zabadi jedhaa wala guyyaa rabbii mara nu akkanaas keessa kennee kabajaatti goonanni zabadi. Ila kun guutuu alas keessa waan nyaatamu. Daa'ira tallaa jaanni maguuti. ati dubbiti mana harka bari masheensita koy masheena way Koi zabadi agarsiifne. Kun ammoo tulaal, kun ammoo tiyyuu, kun ammoo buskuta, kun ammoo killeedha. Kun ammoo maame. Amicho. Waa gurguruu taree bara sin nu dhiise. Laasiyyuu dhageeffataa jiru bara inni dubbi. Amma laala kun ammootu. Kun ammoo tulaal. Kuni kookaadha siigalee as keessatti kookaan akkana jira Beepsi. deebisina akkana jira Maame naaficha. Zabadi adda booda maqaa isii ana nu kabajatti goone tallaaja guurraa inni si maqaa isii arrabsaa ola guyyaa guutuu. Badi dhuguuyyuu xiqqoo kana. afaarsaa koy maal si balleessisila Koi ka immaa si dhageeffataa raree ati inni si dhageeffataa jiru isa si gaafatee waa'ee ammaatiif diber ganamas edas dhiyoo gaddaa tokkos maal jechuudha kun Dhiifama habiibi. salamaa wayi Zabadiin nima mi'ooyi tabbo zabadiin du'i nu baruu durri ganna nu ammoo durri gataara zabadi. shama ani zabadi gaaf tokko jibbee beektaa mucaa tokko jira beekte shamara kana arrabsaa beektaa shamara kana arrabsaa biyyuma nu jiru kana jira ni arrabsaa jennaan lafee ga'ee arrabsaa dullatti muttee zabadi jedhee ni beekte eegasuma as bakka na jibbisiisan sila Obsa laal wanta kun jira amma wanni ati na hubachuu qabdu mee dhalaan oromoo jaabamu rimaa gattee biraa deemtee Maame. Oye qadaan fudhachuu kutee bar qadaadha Amma booda laal zabadii nu kabaja itti goone aadaa kan si garsiisu hin jirtu ati. injiru wallahi qadaan fudhachuu kutee mee agarsiisi Amma booda zabadiin ati ittiin nu arrabsaa otoo as keessa gatti ta'e. Labana kana dhuyne dhaga'i kana guutuu dhuyne. wala quwwata Kana irraan dhuyne sii galee. duuba gooma isi qabdanii Nama sinarrabsaa jira bar guutuudhaan buqqaane sii galee. gooma isi qabdanii sinarrabsaa jira bar Kabiraan laa jirti bar tana maqaa isii beeyta. Tana maqaa isii beeyta zabadii. Tun ta'uu durri gatan tana kunoo. Ta'uu durri gatan. Tun taphatar gatan. Diri wallahi tara fuula dibatti jaan diri Saudi-Arabia awusu billahi min ashaitan rajim Tun ammoo tulaan eega isii dibatte tana nyaatta jechuu shaayii waliin. wallahi afarsaa kana bar kanmaaf si jaaladha bar goota atiin kun bar dhugaa bira beektaa Ta'uu durri gatan san balee garsiisa. amma silaa ganda kaan taatee ni dhoysanii bar afarsaa wallahi ni dhoysan ni kakatanii bar ni didanii Tallaa jaan guut. Dhaga'i amma laal tun hin dhumatte osoo huddutti firii waa kana tu'afe amma tana gara ma huddurri gati. haya Ergasii tun ammoo tulaan fuula gizee aduu keessa dalaytu fuula rigattee aduu keessa dalagaa oolu. Akka aduun si doon. Kanaaf Arra dhugaa jiru baate. ka garaa nama yaasu sun kana. haya hayyee ajab Kunniin jaba kun ammoo gizee misaa waa nyaattu dhuyda. ana amee waasana balleessitee wallaa nyaata nu afaanitti afarsaan dhugaa jiru baasee jira wallahi galatoome leenca kiyya silaa kaan taatee ni dhoysan isaan quba qabdaa akka dubbataa ol taani duraan ha wanni bar suud zabadi dibatanii jee dubbadhuuf kana sii galee ammas wanni laala obsaa wanni irraa dubbadhu yoo dubartii takka arrabsitu dhiirri oromoo kuni yaa ta'u duu zabadi jaanas waayisa wayee dubartiin oromoo zabadi ni laala akka jecha kanamaa jaaniin dubartiidhaan wallahi wanni na aarsu kanaa bar hin qabdu shamarran ni qabdanii mee as jala naa barreessaa wallahi hin qabdu shamarree oromoo ni qabdi jaaniin hin qabdu garuu shamarree oromoo fakkeenyaaf obsaa wanni ati hubachuu qabdu
dubartiin takka gaafa dhiira takkaa jiyyoo wal qunnamti saalaa goote fedhiin isirraa isin dhufa yoo fedhiin walitti dabalame kuni ni banama hundarraa uumama jiraate yoo kanaan jaan hin beeku malee hin qabdi dubartiin Oromoo sababa nutu irra jaalataa nutu ifii godhatee jala fiigee afaan banee akkasi godhamanii yaa kana bar ammas waan tokko obsa waan ajaa'iba na ta'u yoo dubartiin kaafi ammallee beeta ammallee maamme maa inni ni beeta amma misaa nyaadde beeta dikkishoo isii uddurra riida akka aduun si keessa si wannan goona zabadii immoo ayaa kanumaaf si jaaladhaa baraniin kun waa malee sin jaaladhu barattiin kun abbaa dhugaati dasna nyaata nutti fokkiseera wallahi dhugaa ati garuu ofiin jabanna labana waa farsa labana afarsa asmaan ammas gaafetti aanu dhiirri Saudi Arabiyaa tallaaja horee suuraa ka'u firaasha horee suuraa ka'u bira dabree dubartii irra taa'ee suuraa ka'u kunoo isaa dhufe faashinni kana mee waan jettu jira asirratti kuni kana jechuun maali ni beekta aya kuni kazabaadii illeen argin ka labana illeen argin ariifuun taane sii galee kun okay jechuun dubartii kana irratti irra taa'anii suuraa ka'u kun faashina eessaa dhufe addunyaa kana irratti akka agarree hin beeknu afarso babbar ka algaan irra ciisu kanarra kopheen koree ka ufaa hoo kadalaa irraa rakkoon qabu jamsi wallo garre gaafatti gaafa kaameraan isa qabe beektaa amma maanni suuraa wayii si erga jedhi suuraa afarsoo kanaa abara inni abu mazraa ture tokko dhagaa jiru bannaati okay amala okay afarsa khana jechu style ma jechu kuna mai da denga data na ko a'udhu billah kuna mai da denga data na jechu akkana si ko uni jolle Saudi Arabiyaa bar akkana tu shorta sadata artiam sani fokol okay afarsa wallahi lazim video ramuren finne male amma firash ma khana raisani dunta taw jira ega khobe nra sura khambot khobe sura sirra ko gune sarbe khobe tayratin ka antum bar guyuma sanna katani bar guyum san bitanille amma uccu faashina gosa ajaa'iba talabachuu eegaltanii isa uffanni isaaniitis amma wal fakkaataa mee ilaali guutuuchi. Diddiimaan tokko dhiifamee ati diddiimaan tokko dhiifamee. Amma diddiimaa san bari ittiin nu arrabsanii ati diddiimaa san dhiifne. Diddiimaa san dhiifne mataa irratti dhagan tokko jalatti dhagan tokko. Yaa hafarsaa kiyya duubaaniin kun gooma isin qabdanii isin arrabsaa jira malee wayii waan biraatti duubame mee maaliin balleessa. Amma san dhiifne kaa'ata amma san dhiistee uummata sharaa wal fakkaatu bitatu edii nu arrabsisanillee dhiisna. Bijama bitanam. Jamma kakame galtan beta afarso amma ma dedera to ko beta. Ayo adu hoye te mana jaw to. Anun kawam masan. Natta jaw. Dedera gane. Awo bare yaki. Ufata to ko Malaysia wanta dikko ta tarka ka tan tak taga jigire tan na murus tak adi tak kafi kamata tiga orani hira tan to kunjala kan hina tin go fare fulani di man to. Wanda se mudi to. Warra furata mi di ha. أوبسا وانت فجر أوبسا لا أما ديروني خيني خسو والله بيجي عربة والله هي مشكلة أوبسا وانت قولي أتي وجهك sorry أوبسا واني تقولي أتي ناهو وجهك أبدو أما فكيني جولة دبي يختنا يولالته يرى دبي خنا يجو والله لازم دقاس جامي نمني كساني جذبان جرو غارو سوراني خان سورا استايل بريدة كمان دي نام تقول الله خلنا جناجنا نام تقول الله خلنا شن maalaga dadanya tani maalaga dadatin jiraatan jechu annamni maalaga dadanya tu mamme na amma bota na bakar kite on nagal ji jarti ti aishi hola galfatu mau amarsa tirafin bakkuma ni jalla le sarabbi sikaya ti koy muda tirafin